Barsiisa sin bashannansiisan kayyaa nuunda sinii qabannee yaadneerra namni har'a sinii qabadhee yaade immoo nama baay'ee ajaa'iba ta'e tokko. Maammi waamicha koo kabajjii yeroo kee aarsaa gootee waajjira keetti waan na beekamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii OBN hedduun si galateeffadha. Anilleen carraa funyee shoo kana argadhee asirra dhiyaadhee intarvii naa godhuu keef baay'een si galatoomfadha maqaa dhageeffattoota fi daawwattoota funyee shoodha. Maammi ani jalqaba kan wal barree mana nyaataa kootti nyaata nyaachuuf teetu ijoollee mooyitu maatii faana nyaata nyaachuu feeree ture kan si hubadhe garuu waa'ee kee argina ga'ee sirraas ta'e hiriyoota keerraa ati hojjetaa biiroo saayinsii fi teeknooloojii keessa hojjettudha. Mee maammati eenyu akka ta'e daawwattoota faana salphaatti akka wal nu bartuuf. Maqaan koo Maammad Ajjii jedhama. Ogeessa saayinsii kompiitaraati. Iddoon dhalootaa koo godina Arsii aanaa Collee ganda Maanyaa Odaa Adii jedhamudha. Mana barumsaa tokko hanga 8 achuma mana barumsa Maanyaa Laga Bunaatti baradhee xumure. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9-10 mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Colleetti baradhe. Achumaan barnoota itti aanu hordofuuf Asallaa kolleejjii teeknikaaf ogummaa yookaan TVT isa jedhamu kan Asallaatti waggaa 3 baradhe. Achumaan barnoota ergan xumuree COC isa jedhamu Center of Competency isa nan milkaa'e Wurtuu ga'umsa ogummaa jedhama afaan Oromootiin. Isa xumuree akkuman jedheen achuma Asallatti qacarame aanaa Xiyootti qacaramee ogeessa viidiyoo konferansii ta'een qacarame achitti. San booda barnoota koo achumaan itti fufee osuma barnoota digirii BSc in Computer Science hordofaa jiru jijjiirraa argadhee gara godina Arsiitti magaaluma Asallaa keessatti ol jijjiirame. Achiin amma immoo bara kana abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa piroojeektii dijitaalaayizeeshin jedhamu irratti na affeere ji'a 4 amma as hojjedhe jechaadha. Maammiin egaa gabaabumatti barumsa kee irraa kaatee hanga har'a geessinitti himteetta ijoollummaa keetti daa'imummaa keetti nama akkamii turte maatii keef ajajamaa turte yoon immoo gabaabaa ta'uu kee kan barte? Ani gabaabaa ta'uu koo yoon dafeen amanne betta nan didee nan dheeradheetuman eegaa ture harmeen toos mucaan koo boruma dheeratee areeda baasee osoo isiin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amantu betta. Ani kan hin jedhu maammi garuu har'arra geesseetta kana as gahuuf maatii keessatti naannootti namoonni baay'een keessumaa baadiyyaa keessatti abaarsa rabbii kan fakkaatu jira. Yoo namni qaamni hir'ate yoo alatu yookaan gabaabbate yoo alatu abaarsa rabbii nama hubatan. Maatiin kee garuu namoota baratee moo akkamiin garuma mana barumsaa geessuu danda'a? Mana barnootaa hiriyoonni koo na biraa seennan nan seene. Maatiin keenya amantii jabeessu betta. Amantii islaamummaa kana jabeessu. Amma san booda manatti quraana kana hin qaraana. Yoo hiriyoonni koo mana barnootaa na biraa seenan ji'a fulbaana jechuudha. Anillee maqaa koo qubaan akkana duraan mallatteessaniimi isa saniin godhu nan mallatteessa akka namni mallatteessutti mallatteessa haga mallattoo baradhu jedheen mataa isaanii xaxeet harkaa seene. Ufuma sobuuf jechuudha sobeen maatii sobee. Xiqqaa ta'ee kennaan addaa waaqni naa kenne waan natti himame hin dagadhu. Tasuma waan qaaqamu kana hin dagadhu betta. Yoo namoota kana maal faa haasa'an jedhan tokko tokkoon irra deebi'een haasa'a. Haasawa isaanii rikardi godhe jecha. Amma san booda mana barnootaa yoon seenu
ijoollee kilaasii jirtu keessaa tokkoffaan ba'e. Yennaa ba'u badhaasan argadhe. Maatiin immoo achirratti waamamanii kaammoo hiriyoota koo waliin dhedheeroodha isaanii garuu sadarkaan qabanne maatiin koo itti gammadan itti gammadanii itti na dhiisan. Haa baratu. Ani barnoota koo hordofuu ittan fufee baadiyyaatti bettaa jechoota tokko faanaan jedhu akkatti na laalan fa'a nan bo'a aare maa na laalaniif betta xiyyeeffatanii nan bo'a. Osuma jedhu barachaan dhufe. Dura saayikooloojikaalii natti dhaga'ama. Maaf waaqas nan komadha namas nan komadha. Maaf gabaabsitee. San booda kennaa ta'uu irra ga'e. Dinqisiifattoota hedduu na dinqisiifatu natti dhiyaatu. Yeroo kolleejjii bara dhufeettaa mucattiin takka natti dhiyaatu deemte. Yennaan akkana duuba milladhu ana duuba irti bettaa. Fiiginsa tarkaanfiin itti saffise. Na jala saffiste bettaa. Nan fiige nan dheesse. Na ariitin irraa hafuu didde. Manatti na galchite. Amma yennaan kilaasii darbee seenu mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheeroodha isaan kiraa qabannee jira. Gabiyyoo kamaa jedhanii fiigee yoo inni bahu mucattiin karra dhaabatte. Maal mucayyoo maa ariitaa inni jennaan in jaaladhee jetteen. Mudannoon kiyya isa kana guyyaa guyyattis imana mudata. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan maallaqa qabuun seen beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Allaalee naasan. Ijoollee xinnuma faase amma namoota amma dhedheeroo fi namoota gaggabaaboo kana namoota gaggabaaboo mataa kana fa'aa guddatu yookaan mudhii kanaa oliin dheeratanii mudhii gadiin gabaabatu fa'a. Areeda fa'aa baasanii hin beeksisu nama guddaa ta'u. Kan koo kun immoo haga ammaa hin beeksifne anattuu hin beeksifne namni nama biroo dhiisne namanu namni wal qabsiisee fa'aa mucaan kun hojjetaa ta'eeraa jedhan hin taane jedhanii wal nyaachisu qabdii qabsiisanii maallaqa qabsiisanii kan nyaatamantu jiru hedduun isaanii dookumantii keefaa koppii godhii fidii nama amansiisuu dadhabneedha. Yoo mucaan kun hojjetaa ta'e an hagana adabamaa jedha osoo hin beekne hin nyaatamu. Ani immoo nyaadhu qilleensuma irratti namni ofumaa wal nyaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya namni eerachuu furdachuu gabaabbachuu miti inni guddaan namummaa qabaachuudha bakka yaadan gahuudha. Egaa Mahammad akkuma argitanii saayinsii teekinooloojii keessa bakka guddaa asallaarraatii jijjiirraatiin gara Finfinneetti fudhatamee nama dandeettii addaa qabu hojii isaa irrattis cimaa akka ta'e hiriyoonni isaaniitti himaniiru. Daa'ima gaa rabbitu namaa kenna kan rabbi nuu kenne hundammoo amiin inni fudhachuu qabna miti. Sirriidha. Jaalallis qabee beeka? Na qabee beeka. Na qabee baay'ee na cinqee beektaa. Mucattii otoo barattu. Erga hojjetaa ta'e immoo anatu qabatamuu didee beektaa jaalala kanaaf. Dura ennaan ani baradhu waan na qabee baay'ee gurra na rigeefi amma immoo anatu dide qabamuu fi dide beektaa nan shakka. Saayikooloojikaalii haata kaleessantu natti deebi'a jedhee nan shakka. Almost haga hojjetaa ta'e kana baay'ee akkasitti diip laaf isa jedhamu san hin qabamu. Jaalalli garuu takkuma nama qabaa. Hankee isuma sanaan hafe ta'inna? Isuma sanaan akka inni hafullee itti dhiisaan jiru qoqqotaan jira goda deemee naannessaan jira barbaadaan jira. Isheen jaallatti sanaan arganne? Isheen arganne isheen immoo akka lammatan arganne mirkaneeffadhe. Amma bultii ijaarrattee ta'e? Hin ijaaranne. Gara fuulduraa ijaarrachuuf? Yoo waaqni fedhe nan yaada. Kan guutu isa namni in hawwa. Haga lafa kanarra jiru ilmi namaa beektaa yooma uumamu hirkattummaan uumamu. Maal hirkattummaa hoosiin jedhu saala lama yennaa qabaatu namni hirkataa ta'ee uumama. Dhalaanis kophaan jiraattu dhiirris kophaan jiraatu waan nyaannu kanatu. Namni kophaan ta'uu sirriin ta'e rabbumatu uume saniif anillee jiru kophaa sanirraa hin baa jedhee yaada abdiin qaba. Egaa guyyaa rabbii eenci akee irratti akka namaamtu abdii guddaan qaba. Maamni siif namummaan ulaagaa namummaa maali?
ulaagaan namummaa namni dhalatee guddatee hin du'a garuu saba ufiitiif biyya ufiitiif nama bu'aa buusee darbe nan dinqisiifadha. Namni kan horiirraa adda bahu ofiisaa qofaaf miti namni ofiisaa jiraachuu hin danda'a. Hojii inni hojjetu seenaan inni hojjetu garuu maatiisaaf irra darbee immoo biyyasaaf yoo ta'e namni sun nama guutuu eema malee gabaabinni fi dheerinni ulaagaa namaa madaalu maammiin gara fuulduraa maal ta'uu hawwitama. Gara fuulduraa barnoota kiyya kanallee itti fufee aga doktora jedhan kana piroofeesara jedhan kanallee deemuu barbaada ogummaa kiyya kana san booda saba koof biyya koof kalaqa addaa wayii uumee darbuu barbaada. Saayinsii teekinooloojii barattes waan ta'eef waan uummanni hojjenne waan addaa uumuu barbaada. Rabbiin akkasii milkeessu abdii guddaan qaba. Amiin. Amma umriin kee garumaa? Umriin koo amma barana ganna. Rakkoon qabu gaafatan. Kasi dhibu betta kiiloon kiyyallee barana 30 seeneera betta. 30 gadi ture? 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya 30 ga'eera walitti yoo dabalame 60 teessan san seenuu umrii fi kiiloogiraamni koo wal faana 60. Wal faana 60. Umrii maal immoo 60 akka seentu abdii qabna namni gabaabaan dulluu baasee. In jedhama. In jedhama. Hani siin jedhu kiraa manaafa mana kireeffachuu deemte siin kireessu ta'in si diduu na rakkisu. Na rakkisu hiriyoota kuufaa mana kiraa qabachuu ennaa deemnu ayi akka ilma isaatti na laalanii ayi nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu betta. Achitti xinnoo rakkoon hin jira. Danda'eetuman darba. Obseetuma jechuudha. Yoom jecha namootaan kan saayikoon kee miidhame otuma hojjechuu baadhee otuma nama faana jiraachuu baadhee itti guyyaa gadditeetu jira. Yeroon gadde yeroo qabsoon Oromoo sirriitti finiinte san xinnoo na dhagahamee ture. Guututtis hin gaddine hoogganaadhaan walitti buunan ergaa adda addaa jawaarii dabarsitaa waan dhaaba kenna miidhu dalayta waan jedhu kanaan manaajimentii walitti qabatee hojiirraa na dhaabe. Achi maaliif hamma Abiyyii fi Lammaan hidhamaniif jedhee isaan hin hidhamne gaafa inni muummicha ministeeraa ta'ee filamu kan hojii kootti deebi'e. Egaa maammee dhugaadha ati baay'ee nama cimaadha nama fakkeenya ala namaaf Oromoo qofaaf miti akkuma addunyaatti illee fakkeenya ta'uu dandeessu. Ati garuu bu'aa bahii hedduu keessa darbite har'a saayinsii fi teekinooloojii biiroo kana fakkaatu keessa namoota meeqa hojjetoota meeqa fakkeenya taate as ga'uun kee ati nama cimaa nama dinqisiifattudha. Egaa si qofaa miti jireenyummaa namaa keessa bu'aa bahii jira waan ta'eef kun sitti dhagahamuu qabu. Inni guddaan har'a inni eessa jira amma hoogganaan kee? Aangorrallee ka'eera achuma safara jira. Achuma jira. Ati garuu yaadi bakka ati geesseettu. Uftee Finfinnee seenteetta biiroo guddaa biiroo mootummaa Oromiyaa keessa naannoo Cancalii keessatti hojjetta. Bor immoo addunyaa irratti miidiyaa har'a miidiyaa biyya keessaa miidiyaa uummataa miidiyaa OBN irratti baate gara fuulduraa immoo BBC Aljazeera hojii adda ta'e qabattee yaatte addunyaatti hin beekamta. Kan immoo abdii guddaan qaba dandeettii keessa haala keessa kutannoo keessa argeera waan ta'eef uummatatti dhagahamuu qabu. Ati namoota fakkeenya nama taatu mee mudannoo addaa waan nu bashannansiisu uummata barsiisa kan jedhu. Mudannoon addaa guyyaa guyyaatti na mudata. Mana hojiittis yeroo wayii dhufe namni wayiin in dhufe obbo Muhammad nama jedhamu barbaacha dhufe naan jedhe. Dhimma dhuunfatiif barbaadda immoo dhimma hojiitiif yoo dhimma hojii taate namni bakka amma isinitti maali ijoolleen akkana nama caqaceetu naan jedhe jetta. Ayi akkasii miti. Yoo dhimma dhuunfatiif taate bilbila isaanii isinii kennuu nan danda'a. Dhimma hojiitiif yoo taate nama bakka isaanii bu'ee hojjetu isinii eeruu fi jedheen tasgabbeesse. Hojii akkanaaf rifachiisaadha dhufnee naan jedhe.
Sambooda biiroo seenee kompiitara koo nan baneen ergaa isaa dabarseef. Baajiin hin jira, baajii ilaalee baajii sanirra kan jiru suuraa kooti beektaa. Suuraa kootii amanuu dadhabe. Yeroo 3 ba'ee deebi'ee dhiifama naan jedhe beektaa. Yeroo 2 3 ba'ee. Lakki rakkoon qabuun jedhaanan. Inni immoo deebi'ee ammas ba'ee dhiifamaa hin beekne hin jiru. ATM maashinii kana fa'aa kan fayyadamuu na dhooggantu jira. Hin ballaa jedhaniit na dhoogga. Lakki namnumti kun karaa deemu. Mini yaa rakkinoo faayee dhugetta maal gochaa jirta maashina hin tuqin. Angaruu soofteerii isa keessa jiru maal akka ta'e nan beeka. Hin qunnama. Maal gootaa fa'aa jirta yoo jedhani mee waan an godhaa jiru dhumarra laaltu jedhaan. Maali gurbaan akkana ijeen yookaan afaan irratti dubbiin deemu fa'aa jedhanii gidduma san immoo maashinni lakkaayoo naa kennu yookaan immoo mattaawaqee afaa baasee itti kennee argisiisa beektaa. Mattaawaqee mana hojii fa'aa siraamikiin hojjetamee nuu kenname tokko jira achuma arsiitti jechuudha. Isuma fa'aa itti argisiisaa irrifatu. Dhugaadha maammi. Anis jalqaba mana nyaata koo ufteen argee nama maatii faana ijoollee maatii faana nyaata nyaachuu dhufe malee. Affaanii kee tokko mi'eeffannee beektaa. Yeroo waa argannu achuma dhandheeti. Mana nyaataa yeroo deemtu kophaa kee ajajattu si ajajamu tarii maallaqa hin qabdu. Yeroo tokko fa'aa durseen kafala. Osoo nyaanni naan dhufne beektaa. Maallaqa hin qabdu fa'aa yoo jedhan maallaqa baaseen itti argisiisee fa'aa nyaadha. Saniif yeroo hedduu yeroo tokko waliin nyaadha. Garuu namootattis murteessuu hin dandeessu. Hin murteessu. Amma ganama takka maal naan jette beektaa? Mixmixa itti naa godhi jennaan daa'imni mixmixa hin dhufaa. Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OBN egaa sagantaa funyee ishee sin barsiisaa akkasiin bashannansiise shakkii tokkollee hin qabu. Isarraati immoo maatiin daa'ima keessan daa'ima kan namaa kennu akkuma inni rabbidha. Qaama hir'ates yoo alate gara mana barumsaa geessu namatti wal makuurraati duubatti hin deebisina golatti hin dhoksina. Boru warra qaama fayyaa caalaa bakka guddaas ni gaa waan ta'eef maammadi kanaaf fakkeenya keenyadha. Maammi mee namoota biyya alaati namoota gabaabaan tokko jira ture. Na caalaa waa'ee intarneetii kana beekta waa'ee saayinsii fi teeknooloojii meesiinfaas gabaabaadha hormooniinsa. Dabalee marfee fudhachaa turanii hormoonii. Waan akkasii otoo carraa argatte kan hojjaatisii dheeressu. Hin barbaadu. Kanattuu dinqisiifattoota baay'ee hin qaba. Nama meeqa carraan argatiin funyee shoorrattuu kan dhiyaadhe dheerinna kiyya kanaan. Kanaaf hin barbaadudha. Akkanumattuu nan gammada. Kun egaa ofitti amanamummaa kee argisiisa. Amma namoonni baay'ee funyaan kee gabaabaadha funyee naan jedhu. Ani immoo kanaa ta'e funyee sho'ee sagantaa miidiyaa banadhee kan rabbi nuu kennee jaallachuu kabajuu dinqisiifachuu qabna. Waan uumaa rabbiiti. Ati immoo kanaa ol ganaan beekamtee bakka guddaa keessa waan ta'eef namoota akka kee warra namarraa fagaataniif dhaamsa maal qabdate? Namni dheerateef boru arguu hin danda'u. Guyyaa boruu jechuudha. Guyyaan boruu kun maaliin akka bari'u arguu hin danda'u. Waan dheerateef miti jechuudha. Namni yoo waa barate, ilmi namaa yoo waa barate, dhiibbaa hawaasarraa irra guusan illee ofirraa dhaabuu danda'a. Yoo barate jedhe maal innumtuu maaliif akka uumame dheerinni isaas gabaabinni isaas kennaa waaqaa ta'u yoo waa barate kan aksepti godhuu danda'u. Duraanuu aksepti hin goone harmeentoos aksepti hin goone garuu jiddumaan osoo barachaan jiruun intarneetirra waan tokko sarchi godhaan ture hanqina hormoonii akka ta'e akka namoonni immoo carraa aksasii bal'aa qaban
yoo barbaadan akka hormooniidhaan dheerachuu danda'an dhaga'ee jennaan an akkanattuu dinqisiifattoota hedduu argadhe warra akka keetii jechuudha nan dhiise. Namoonni dheeraan hedduun jiru isaa. Waanuma isaan hojjetan hojjedha namma. Isa hojjetta garuu isaan caalaa sirraatii waan baradha. Ana qofaa moomitii uummanni Oromoo warri sagantaa kana ilaalan hundi waa baratu. Mana keessatti daa'ima isaanii oksanii warri jiran jiru. Warri ufumaa immoo abdii kutanii ani hin danda'u. Ani kana gochuu hin danda'u jedhanii immoo warri ofitti himan jiru. Isaaniif barumsa guddaa fakkeenya guddaa waan taatuuf gabaabbachuu keetti itti boonu malee itti boonu malee qaanawwamu. Itti qaanawwiyyuu qabdu. Amma kanatu na hafa. Kana gochuun qaba. Ergaa kanan ama Oromoof kan jettu. Amma ergaanan Oromoof qabu Oromoon haga silaa qabsaamu qabsaa'eera. Garuu amma ikonomiin uf jaaruu qaba. Kana dura diina tajaajilaa turre amma garuu wal tajaajiluu qabna. Maayindi seetii saniin deemuu qabna jechaadha. Ilaalchi keenya kan duraanii wal xalafuudha. Akkuma beekamu diinni kan nurra hojjete. Amma garuu isa san keessaa baanee saba kalee miidhamaa ture kalee saamamaa ture kan ikonomiin jaaruun dirqama. Dirqama gahee dhuunfaa kennattu anis hojii natti kenname yoo seeran hojjedhe namoonni biroos hojii itti kenname yoo seeran hojjetan walitti dabalamee saba kanas ummata biyya kanaas utubuu kan danda'u jechaadha. Namoonni baay'een garuu sammuun isaanii gabaabaadha, hojjaan isaanii dheeraadha, qaamni isaanii guddaadha, bakka gaariis barataniiru, hojii guddaarras jiru, qabeenyas qabu. Garuu sammuun isaanii xinnoodha. Namoonni akkasii yoo maaliin fayyu, maaliin yaalamuu danda'u? Mammaaksa Oromoo maal jedha beektaa? Nama dheeraa yookaan qalbii hanqataa yookaan uffata hanqata faayedhamne hunda miti. Amma namuma dhedheeroo gar malee dhedheeratan kan uffanni itti ta'uu dide akkasiidhaan hin beekne. Amma isa kunuunsa barbaachisa. Ilma namaatiif namni kun uumamumaan yoo dhalatu ammamee uumama biraa fudhadhu. Uumama biraa yoo fudhanne guyyama dhalate san deema. Ilmi namaa garuu tiriitimantii barbaachisa. Waggaa tokkoof ufiin hin dhaabatu tiriitimantii yookaan kunuunsa haadhaa maatii barbaachisa jechuudha. Akkasuma sammuun namaas kunuunsa barbaada. Namoonni akka amma ati jettee sunis kunuunsi sun yoo irraa hir'ate miidhamu malee yoo kunuunsa san qabaatan parsantiin maayindii namaa yookaan sammuu namaa baay'ee akkasitti wanni maaliifin kan sii kaase sirriidha erga ati kaaftee namni diinagdeetiinis ta'e siyaasaan bakka tokko gahuu dura Oromoon gaariidha. Garuu walii keenyaaf gaarummaa hin qabnu. Walii keenyaaf gaarii yaadna. Kun immoo ufumaa namoonni sammuu namaa gaarii akka yaadu. Namni jalqaba gaarii yeroo yaadu ufiisaaf. Namoonni gaarii yaaduu hin dandeenye injeequ waajjira keessa jiran amma siqonnameera ta'uu danda'a. Waajjira keessa ta'e jedhanii namoota walitti buusuutiin bakka hojiitii bakka tokko nama walitti wanyaachisuutiin hojii sanarratti namoota irratti dhiibbaa kan geessan jiru. Namoota kan haala kamiin to'atamu? Namoonni kun rakkoo mataa isaanii qabu beektaa. Hin himannillee dhibee ati himatin immoo manni yaalaa siin argu. Namoonni kun rakkoon isaan qaban qorannaadhaan waan rakkoo isaan addatti qabanillee yoon dubbisuu baadhe biizinasii kiyya jedhanii itti seenaniiru. Waa'ee namaa haasa'u namoota yookaan dhimma namaa himu isa kana diinillee itti fayyadameera. Anumaafsi wal shakkisiise akka wal xalafnee wal kuffisu godhaa tureera. Amma san keessaa haa baanudha. San keessaa bishaan yoo guute daayituutu keessaa nama baasa beektaa namni hundi daayituu hin ta'u. Amma isa san keessaa hayyoonni Oromoo baasuu qabu. Barnoota laachuudhaan leenjii adda addaa kennuudhaan namoonni carraa barnoota argatanii iddoo hayyoota laayinii hayyummaa keessa hiriiran itti gaafatamummaa fudhatanii rakkoo san keessaa baasuu qabu. Namni immoo dafee ilaalcha kalee barate san gadi hin fuudhu.
والطلفو maaliif qormaatan namni gabaa malangashuu jiru. akkuma noo yetakka yookaas nama gabaabaa fixaa lafarraa ittudha. Uuftuurallee isheen uuftuuras malas beekti garuu kanaaf tokkichuma hafeetu mala isii kuffise betta. isa gabaabaa sanatu na hambifadha jedheen kanaan ishee galaafate. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaariidha misooma caalu garuu sammuu namaa misoomsuudha. Hamma dandeenye gaarummaa qabaannu namni yoo gaarummaa qabaate yoo sammuu gaarii qabaate malee lamee barreeffamni koo kun maal itti beekta? Namaaf gaarii gochuu dadhabne hamaa yaaduu qabnu. Kun jecha kun gaarii olii gochuu dhiisuu dandeenya garuu walirratti hamaa yaaduu qabnu. Oromoo amma kanaan kaakaa jiru hojiin tuffannaa isarratti immoo waa'ee koo odeessuu, waa'ee Mahammad odeessuu, waa'ee mootummaa siyaasni abbaa qaba. Garuu haala jiruuf jireenya keessa waan si dubbachiisu waan jiruuf malee daldallis hojjetaanis ufeenaan waan hin beekne waa'ee saayinsiif teekinooloojii keessa galee otoo si gorsee wanticha hin beeku waan ta'eef caalaatti nan si mi'a malee sin qajeeshe waan ta'eef hamma dandeenya jira. Keessumaa Oromoo waan baay'ee hojii manaa hedduutu fuuldura keenya jiraata. Beektonni hayyoonni abbootiin amantaa Oromoo gaarii akka ta'u duras gaariidha. Caalaa immoo gaarummaa waliif akka qabaannu namoota biraaf dhiisnee walii keenyaaf gaarummaa haa qabaannu. Aamsa koof aamsa Mahammad kun afeera kana jechuun barbaada kan jettuu jiraata. Paartituu irratti yoo itti fufne wayyu. Oromoon bal'aadha. Hayyuu meeqa jira artistii meeqa daldaloota namoota hedduu jira waan ta'eef torbeetiin immoo namoota biraa eerra. Garuu isaanii carraa kenneera. Miidiyaan hedduu sagantaa kana ilaalee booda miidiyaan hedduun akkas waamee keessummaa si taasifatu abdii guddaan qaba. Galatoom. Egaa maammi nu gaggeessitamoo haala kamiin adda baana? Isin gaggeessa. Yeroo hojii keessa irraa fudhee yeroo kee aarsaa gootee haasaa gabaabaa haasaa bareedaa akkasii waan taasisneef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiinii OBN hedduun si galateeffadha. Anillee maqaa daawwattoota funyeeshootiin si galateeffadha. Ulfaadhu fayyaa ta'e.